jirtu kabajamtoota daawwattoota maatiiwwan chaanala seentu bakka kallattii jirtan hundatti nageenyi rabbii guddaan isin biraa ga'u isiniin jecha ani Seeruu Tuubiidha. Egaa guyyaa har'a kanallee barnoota bareedaa akkasumallee barnoota waan haalaan yuutuubariin hundi beekuu qabu takka isiniif qabadhee dhufee jechuudha. Yuutuubara taatee yuutuubii keetirraa intiroo dhabuun hin ta'uu jechaadha. Kanaafuu yuutuubaroota haarawas ta'ee kaan isin barbaachisaa jechuudha. Viidiyoo kana duratti haasa'ee jira jechuudha. Viidiyoo kana osoo duratti haasawaa jiru yeroo gara barnootaatti isin dabarsuuf deemu hanga dhumaatti na waliin turaa jedhee viidiyoo gabaabduu intiroo wahii fidaa jechuudha. Viidiyoo akkasii sana karaa laafaadhaan bilbila keenya irratti akkaataa itti hojjennuun isinitti argisiisa. Hanga dhumaatti na waliin turaa. Tokkoffaa irratti aappii KineMaster jedhu kana qabaatuu qabdanii jechuudha. Aappii KineMaster kana qabaatuu qabdu jechaadha hundi keessanuu. Akkasuma yuutuubara taatee kana kan qabne buufadhu si barbaachisaa ammarraa siin jedha. Kanatti aansuudhaan KineMaster keessa seenna. Yeroo KineMaster keessa seennee jennetti bifa kanaan nuuf fidaa jechaadha KineMaster. Haala kanaan nuuf fida jechaadha. Warri kana hin qabne KineMaster kan isinii fida. New project bakka jettu as gubbatti isinii fida. New project sanirra tuuxanii jechuudha. Sana booda saayiziin isaa tokko ani da'urra tuqee seena. Erga seenetti nin jedhe 16 fi 9 saayizii yuutuubii filadhaa jechuudha. Ergan isa filadheeti jedhee asirraa baagiraawundii tokko filadhu naan jedha. Baagiraawundii kana filadha amma baagiraawundii irra tuqaa jechuudha. Fakkeenya baagiraawundii yoo filattu feetan asirra dhoytanii jechaadha. Baagiraawundii kan jedhu kanarra ergasii baagiraawundii gurraacha filattu jechaadha. Baagiraawundii gurraacha yeroo filattanii jettan akkanatti sarara boora kana irra gattuu hixanii haala kana yeroo inni isinii fide sarara kana akka qabdanii gara duraatitti harkiftu jechaadha. Harkiftanii taampinalii fakkeenya sekondii 20 irra caalaan sekondii 13-14 bareeddudha jechaadha intiroon. Kanaaf sekondii 14 tti deeffadheetiin jira jechuudha. Sekondii 14 tti ergan deeffadhee amma baagiraawundii kana buufadheetiin jira jechuudha. Maaliin godha? Sana booda isinis layer kan jedhu kanarra tuuxanii layer irra erga tuuxanii text kan jedhu kana irra dhoytu. Text yeroo dhoytanii jettan asirratti maqaa yuutuubii keessanii barreeffattu jechaadha. Qubee gurguddaadhaan bareedaa waan ta'eef Seeruu Tuubii. Anis maqaa yuutuubii kiyyaa barreeffadheetiin jira jechuudha. Erga maqaa yuutuubii keessanii barreeffattanii okay jettanii. Okay yeroo jettanii jettan haala kanaan asirra isinii kaayaa jechuudha. Erga inni haala kanaan asirra isinii kaaya maal gootu as qabdanii jechuudha. Gara duraatitti harkiftu sarara boora kana sarara gurraacha duraa sanii wal qixxeeffattu jechaadha. Amma haala kanaan wal qixxeeffadhee jira jechuudha. Kinoo wal naa qixxaatee jira jechuudha. Sana booda maalii gootanii akka qabdanii xiqqoo baagiraawundii kanatti as kaleessitanii jechuudha. Sarara kana qabdanii asirratti as guddiftu jecha xiqqoo haga kana. Ergasii maal gootan? Ergasii asirra dhuftu. Kinoo kan gubbarra kana jechaadha. Sanduuqa sadii wal gubbaa taa'u kanarra dhoytanii mata dureewwan as keessa jiru kana keessaa akkana olooftanii jechuudha. Isa kanarratti deeffattu. Kanarratti deebiftanii jechuudha. Isa kanarratti yeroo deeffattanii jettan raayit as jirtu tana dhoytanii keessaa baatan. Sana booda maal gootu? Erga haala kanaan deeffattaniiti amma haala kanaan fidaa jechuudha. Kinoo amma haala kanaan fida. Kana booda maal gootanii asirra dhuftu ammas layer kan jedhu kanarra. Erga layer irra dhawattanii as bakka wanti kanarra sanduuqa gubbaa gad lammaffaa jiru kana irra dhoytan jechaadha. Sana booddee maal gootu? As keessa galtanii jechuudha. Kinoo as bakka tanarra dhoytanii. Sana booddee mata waan as jiru kana lamaan keessaa isa kana filattanii jechuudha. Yeroo isa filattanii jettan raayit irratti gootu. Haala kanaan asirra isinii kaayaa jechuudha. Haala kanaan asirra isiniif kaaya. Yeroo inni akka haala kanaan asirra isinii kaaya maal gootanii jala kana qabdanii akkatti walitti xiqqeessitanii jechuudha. Haala kanaan walitti xiqqeessitanii fuutanii sarara kana jechuudha. Sarara walitti xiqqeeffatan kana xarafa maqaa yuutuubii keessanii kanarra keettu jecha xarafa kanarra. Yeroo haala kanaan keettanii jettan isa kanallee qabdanii kaaniin wal qixxeessitu jechaadha. Maqaa yuutuubii keessaniitiin akka qabdanii wal qixxeeffattu. Sana booddee erga sarara kana as kaayattanii maal gootanii
mallattoo qulfii as jirtu yookaan furtuu tanarra dhooytu. Erga isirra dhawattanii jettanii sarara as jiru kana jechuudha xiqqoo isii akkana qabdanii achi ooftanii qubee takka takkaan akka inni as bahu gootan. Qubee takka takkaan jechuudha. Amma qubeen isaan asitti baatee jirti argitanii. Sana booda maal gootanii sarara kana jechaadha. Amma sarara as jiru kana akkatti qabdanii asirra keettan. Ammallee sarara as jiru kanatti deebitanii akkatti gara harka bitaatitti harkiftuu jechaadha. Harkiftanii ammas qubee E qofa as baasa. Qubee E qofa jechuudha. Qubee E as baasee jira jechuudha. Ammas maaliin godha sarara as jiru kana ammallee fuudhee qubee E gubbaa kaaya. Haala kanaan ammallee sararatti as jirtu kana akkana godhee duratti achi hiisa. Qubee U takkatti deebise. Amma sana booda maal godha amma sarara kana fuutaniituma asirra keettan. Ammallee sararatti as jirtu kana qabdaniituma haga qubeen barreeffamni keessan achi dhumutti akkanuma gootanii jechuudha. Amma akkana godhe sarara fuudhee ammas irra kaaya. Ammallee achi hiisa xiqqoosi. Haala kanaan U as baasee jira. Sana booda ammallee akkanatti irra kaaya. Ammallee akkanumatti achi hiisa. Yeroo achi hiisee baatu jiraami. Ammallee sararuma kana fuudhee irra achi hiisee irra kaaya jechuudha. Sana booda amma haga dhumaatti achi baasee jechuudha. Sana booda akkanatti fuudhee xumuratti achi baasaa jechuudha. Haala kanaan ergasii maal gootanii raayitii as jirtu kana dhooytanii amma tabsiisee isin argisiisa kinoo haala kanaan jechuudha. Ergasii maal gootanii green screen jettanii waan wahii buufattu jechaadha. Fakkeenya ibidda sana amma ani isinitti argisiisuuf layer kan jedhu kana irra dhawattanii erga layer dhawattanii miidiyaa kan jedhu gubbarra dhooytu. Sana booddee YouTube irraa bu'aa jechaadha. Green screen jettanii yeroo isin irra dhooytan YouTube irraa isiniif bu'aa jechuudha. Isa kana waan akkana ifaa diimaa kana filattu. Ifaa diimaa kana erga filattanii haala kanaan irra dhooytanii sana booddee ifaa diimaa kana akkatti as jira jechuudha. Ifaan kun maal gootanii isin amma akka maqaa saayizii YouTube keessanitti isinii galuu godhattu jechaadha. Ifaa diimaa kana fakkeenya amma sirrimatti maqaa YouTube kiyya irratti naaf galee jira jechuudha. Inni ifaan diimaan kun kanaaf maal gochuu qaba ifaa diimaa kana jechuudha. Amma haala kanaan erginni asirra naa dhufee jedhe mallattoowwan as keessa jiran kana keessa akkana olooftanii jechuudha. Yeroo olooftanii jettan kan isinii fidaa jechaadha. Building kan jedhu kana isarra dhooytu. Sana booda akkana olooftanii kana screen ka jedhu kana irra dhooytan. Haala kanaan isinii fidaa jechaadha. San booda raayitii irra dhooytanii keessaa baatanii haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Akkuma argitan kana kino akkanatti itti as guddiftanii jechuudha. Haala kanaan itti as guddiftanii sana booda irra keennee isin argisiisaa jechaadha. Kino haala kanaan intiroo hojjettu jecha karaa laafaadhaan. Haala kanaan irra kaasanii bakkuma takkatti isinii dalagaa jechuudha. Haala kanaan irra kaayattu jechaadha. Inni biraadha. Ammallee maal gootanii layer kan jedhu kana irra dhuftanii ergasii ammas as keessa seentanii sana booddee mallattoo akkana kana buufattanii jechaadha. As keessa dhooftanii geet bakka jettu kana geet moorii irra dhooytanii ergasii kanarratti dhawattu jechaadha. Yeroo kanarratti dhawattan raayitii itti isinii godha. Haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Sana booddee maal gootu akkana sarara kana walitti xiqqeeffattanii ergasii erga haala kanaan walitti xiqqeeffattanii jettanii as keettanii jechuudha. Erga achi keettaniiti erga achi keettanii maal gootanii dhayxanii mallattoo qulfii as jirtu kanarra dhooytan.
sana booddee sarara kana ammallee akkana achi harkiftanii jechuudha. Fuutanii sarara kana ammas akkuma kaduraa asirra keettu. Sana booda ammas akkana gootanii ammas fuutanii asirra keettanii akkana achi hiisitanii. Sana booda ammas fuutanii asirra keettu akkana achi hiisitanii. Sana booda ammas asirra keettanii. Sana booda ammas akkana achi hiisitanii asirra keettanii. Sana booda ammas as keettanii akkanuma achi hiisitan. Sana booda irraa baaftanii jechuudha. Kalas haala kanaan raayitii itti godhatanii keessaa baatanii jechuudha. Ergasii amma haala kanaan kinoo irraa jira jechuudha. Karaa laafaadhaan intiroo kana hojjechuu dandeettu jechaadha. Odoo waa takka isinitti hin ulfaanne kinoo karaa gabaabaadhaan intiroo kana hojjettanii YouTube keessan irratti maxxanfachuu ni dandeettanii isiniin jedha. Haala kanaan hojjettanii jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kiyyaa viidiyoon koo kan guyyaa irraa qabadhee isiniif dhufee isa kana wal fakkaataa waan hangammaatti na daawwattaniif horaa bulaa dheebanaa nagaan tura.